Badhaasu memorii mana kennitaa miti wanta godhaa ki ijoollee achi biirootti geesti achumatti editaa godhanii agadhiisanii kanas yoo jiraate kama jiru yoo sargilleen dhabame homaa waraaba wayii kama waraaba ka kaameraa keessa jiru ka telefoona waraabame illee yoo jiraate gada dhiifamu manne kijiban siyaabee tana nama manne gammaatu dhugaan seene ani wajji kan hundumti baasee wanti jedhee abdadheef viidiyoo kan abdadheef viidiyooleen kun dachaa godheetu naa deebsaadha yaadetiin kan kameraman illee gatii gaariidhaan kan fideef isaan illee inshaallah waliin dhiisnu kafalchiisa waliin dhiisu warra akkatti waan kana balleessee ragaa hunda isaaniitu isin illee maa kan madaaluu dadhabdaniitiin haga mucaawwan kaameraa lama sadi keessaa memorii guurtu kaameraa zuwaalatti darbamu kan hundumaa nyaatan isaan kaameraa morma ofiitirra akka hin buusan jalqabumaayyuu osoo tokko kattee tamam dhugaadhaan fakkaata lama sadi keessaa hatuun kophaa hin jirtu mucaawwan tun namaa wajjin jira isin namatu iyyuu wajjin jira jechuudha umaristee abbaa firisaa ta'u namni wajjin jira jechuudha kan waan kana dargaa jiru jalqabuma umurummaanu akkuma beekee jechuudha sagaleen akaa'e fira sumayyaa takkanaan jedhe nama hunda san keessa akkasii memorii keessa fudhate akka hin beekamu osoo arguu beekamaa callisee yookaan immoo innis harka keessa qaba ofumaa harka isaatiin fuudhetu itti kennee na fakkaatan kaameraamaanota illee ofumaa jalqaba fidee jarumaayyuu itti kennaa jechuu danda'uun kaameraamaanota shanuu shakkuun jira seera wal gaafannaa jira sin dhiisu akkasii hundaafuu viidiyoo yoo jiraate akkasii bira jiru kan hin jiraan jettu yoo dhugaas bira jiraate hafee jiraate kaameraa kiyyaa waraabamee jiraate wanti godhe itti kenni biiroo keessatti kenni ijoolletti wanti ajjettu edin gootee samaa gadhiisanii afaan lachina seenaa isa godhanii qomoo waraabame listirraa kaasiiti zaafumallee yoo jiraate yoo argite waa waraabame haa gadhiifamu itti yoo dhugaa dubbanne intaloon gartee malaane jechuudha malaanii kaameraamaanota fakkeessitee bakkaanii jirame harkaata laala mannaq jettee harkaata agarsiiftee ijoollee kaameraa akka isaan lafa hangootee qolleexee jechuudha kana maaliif achiin jira bira qolleexee akka memorii guruutti deemti anamma garuu sila shakkuun qaba garuu ana shakkine beeta waan akkasiin uyyaannee na dhuftee mallangette akkuma gartee viidiyoo kiyya kadurratti isin jee anti በጣም ደክማል በእናትህ ሂድና ከትላንትና ጀምሮ ዛሬ ጻው ጀምሮ እየቆምክ ነው ሂድና ብላ ነገት አቦቴ ምን ጀነኛ ዶኔ እኔ ደለባ እኔ አልበላ ማለት የካን ጀነን ስላንለ ከስቲም ብየኛ ደኸቹ ከስም ብየና ጅስቴ ካተቹ አይሸመር ተከናትና ማርታ ገርቴ ነሞተ ጉጉዳቹ ገላፈቴ Kisah malu malu banu, anaman sana video mbari dan berjera. Video gerti sergira cura, hangga tekan toko na berani jeracu. Sanif, gama YouTube bi sedotin, afal lakutinu cura, afal lakutinu, afal marifat TV, afal hormat nile gerti, edit gone cura, anama biro ndi macu. Kamu kata kesenga sedon bisida, anama biro diametin jolle deletu jura. Isaan deeme ifumaaf gartee jechuudha. Ifumaaf wajjin taa'ee idii godhee. Sheer naa godhaa uummanni Jimmaa keessatti jechuudha. Warri mirga namaatiif dhaabannaa uummata rakkataadhaaf ijinaa uummata rakkataa bilisoomsinaa nama dhukkubsate birrii funaannee fayyifnaa jettanii dhuguma mirga namummaatii dhaabattan jechuudha. Magaalaa Jimmaa keessatti jechuudha. Kana sheer godhaati rabbiin isin qabeera takkaan illee viidiyoo illee hojjedhee gadi ba'ee namaan sheerinaa godhaa jedhee isin beeku akka oromiyaatti akka miidhaan uummata oromoorra gahaarus inuman argaara inuman beeka kanaafuu hamma wanti isin naa gootan haati koo acuucamaatti magaalaa Jimmaa keessatti jechuudha. Lafti keenya manni keenya waggaa 4 guutuu biyya kanatti lafaanee ijaarranne nama dhuunfaatiin manni keenya irraa diigamee nuu kennameera haati koo guyyaa 4 guutuu hidhamte amma garuu 300 fiduu dhabaannaan garcallee akka buusanuufi akkasiin lafa sii dhiiftee badduttaadha koo sosodaachifnaan haati koo amma gara magaalaa Finfinnee deemteetti obboleewwan koo kan mana keessa jiran obbolaatti xiqqoon qaba jaarra sana namni eegaaruun jiru jarri immoo mana keenya diiganii lafa keenya irratti amma haxirii jaarrataaru jedhanii akka nagahee ollaadha jechuudha ollaarraa akka nagaheetti yaa uummata Oromoo yaa uummata Jimmaa keessatti jechuudha rabbii hedhaati nu bira dhaabbadha haadha koo qophaasii jirti nu kunoo biyya namaa jirra waa tokko gochuuf hin dandeenyu.
Kanaafuu rabbii jedhaati ijoolleen Jimmaa warri biyya keessa jirtanu haadha kokkeen haadha baddaa ati koo kophaasii rakkataatti isaayyummoo hin sossodaachisaaranii isasin magaalaa Finfinnee keessa deemtee jirtuyyuu hin sossodaachisaaranii manasii lafasii dhiiftee deemteetti waan ta'eef amma meeseejiin na qaqqabaara na sossodaachisaaranii yaalmoo koo yoonan du'ee qubana qabaadhaa lafa koorratti hin du'ee biyya koorratti hin du'ee jettee nunaa isaatti jechuudha. Yaa ummata Jimmaa, yaa ummata Oromoo, sagalee nu ta'a. Lafa waggaa meeqa mana waggaa meeqa biyya waggaa afur hojjenne anaaslee obboleettiin koollee dhabne haadha keenyallee dhabaarra. Nama dhuunfaatiif kenname manni keenyallee lafti keenyallee irraa buqqisanii lafa keenya irratti mana gimbiidhaan ijaarrataaranii hiyyeessi jiraachuu hin dandeenye magaalaa Jimmaa keessa jechuudha. Yaa ummata Oromoo sagalee nu ta'a. Yaa ummata Oromoo yaa ummata Jimmaa keessattuu sagalee nu ta'a. Haadha koo bira naa dhaabbadhaa kophaasii jirti. Gaafa siin duute qofa iyyuu waa tokko ittiin qabu. Uummanni Oromoo gaafa inni dhume gaafa inni du'e qofa iyyuu waa tokko ittiin qabu. Amma siidhaa lubbuudhaan jirtu bira na dhaabbadhaa. Eessattuu Oromoon haara galfiin qabu silaa iyyuu garuu. Amma haadha koo bira naa dhaabbadhaa sagalee naa ta'a. Yaa ijoollee Oromoo, yaa warra feemasii sagaleen keessan dhagahamu. Jettanii na biraan darbinaa na laalaa dira. Haadha koo bira naa dhaabbadhaa. Haati koo jiraattu magaalaa Jimmaa ganda boosaa Kittooti. Dhattanii ilaaluu dandeessu qaamaan jechuudha akka manni keenya diigame. Akka manni keenya lamaan diigame waggaa burganitti laffaana diigame. Akka haati koo biyya keessa ariyatamtee jirtu akka hiina wakkuma 300 fiduu dhabaannaan jedhamtee ariyatamtee jirtu. Dhaqnanii ilaaluu dandeessu amma mucaa ijoollee xixinnoo malee wanti mana keessa jiru hin jiru. Amaanaa rabbii isinitti ta'u warri kana dhageessan sagalee nu ta'a.